akka calliftuu karaa biraa sitti meen ture. Ati garuu callisuu hin dandeenye. Obboleessa keetti muudhaaf jetta. Kaansarii isaatti kaasuudha. Inni seenaatuu fi keenumteedha. Ani kanan itti meef natti siqinachuma dhaabbadhu. Beekaa jechuun obboleessa kooti. Obboleessa kootiitti kan hin siqnee yoo ittan siqa. Dhiibba, nini akka natti siqnisin jedhu. إن داو تانان غرو شغوتين التيرا بوليتيكي أجيس رساس جاي شانن ثاني أما يوفي كنور أنتاني مالتات وانتو كستمو فانتوري غرو ما ينهل بسي Nah, sukses itu slip sih. Mirga yomiti. Kun akka yeroo kaanii miti. Baay'ee ulfaataadha. Maalidha? Na amantaa? Addunyaa kanarraa waaqayyoon taansiinsi aman. Galatoome. Akkas taanaan sittanii. Tolee maalidha ree? Waa'ee Dooktar Eebbaa. Waa'ee Dooktar Eebbaa maal? Beekaa. Maal seete? Dooktar Eebbaan akkatitti yaaddu miti. Akkati yaaddu miti jechuun maal jechuudha? Dhugumatti amantee fudhachuun sitti ulfaata. Garuu immoo Dooktar Eebbaa jechuun. Akka malta. Akka malta. Maali yeroo kana ni nemo? Giftii dhiifama. Maaliif? Yeroo baay'ee Dooktar Eebbaan nama gaariidha jedhee si mormaan ture. Si mormuurra darbeeyyuu waan baay'ee siin jechaa ture. Amma jagee ilaaluun iyyuu natti ulfaate. Rakkoon qabu. Namni kamiyyuutu bakka kee bu'ee waanumatti goote godha. Dabalatammoo qulqullummaan onnee keetii ante obboleessa keetii dhiisiitii namni biraa shakkuudhaaf iyyuu hin uumamne. Ta'ullee si amanuun irra ture. Giftii dhiifama naaf godhi. Rakkoon qabu siin jedheera bara. Wanti guddaan na amanuu keetii fi amma na waliin dhaabbachuu keeti. Kana booda wanti seexanni kun amma gatee harka isaa argatutti boqodhee hin taa'u. Gaafatteettaani? Isa maal jedheen gaafadha? Hin beeku garuu wanti tokkoon goota jedhee yaadeen ture. Beekaatti muufan ture. Tolee maarree kun yaada gaariidha bara. Tokkoffaa beekaa yaada bilchaataa waan qabuuf nurras waan hundumaa waan beekuuf akkamitti maal gochuu akka qabnuu fi akkamittiin akka nu deemnu nu gorsuu danda'a. Dabalatammoo anaaf siin alatti namni biraan eenyummaa Dooktar Eebbaa. Dadhabin itti nimne. Itti nimnee qofa osoo hin taane gara fuulduraattis itti nimne. Yoo dhiyoo manni maatii dhiyee qabaa? Inni dhugaa keeti. Garuu yeroo kana dhufta jedhee waan hin yaadneef na ajaa'ibiti. Wanti tokko na dhiphisee jennaan hin dhufe. Maalidha? Bakka hojiitti warra maaltu akka na mudate sitti himuu hin danda'u. Maaltu si mudate? Namicha wayiitu kiroonik liinfoostik lukeemiyaa dhukkubsata ture. Akkuma kee kaansarii dhiigaaf lafee dhukkubsata. Tole maal ta'e? Waan si dhugumoo akkuma kee fayyee ture. Maal godha garuu har'a hin boqote. Dhugaa moo? Waaqa ko akkamitti? Akkuma tasaatti deebi'e. Akkamitti itti deebi'uu danda'e? Beekaa kana dura barsiitti meera. Kaansariin kun guutumaa guutuutti badeen badu. Wantoota garaagaraatiin deebi'uu danda'a. Inni sirriidha. Garuu sababii maaliitiin itti deebi'e jechuu kooti? Dhiphinaan itti deebi'e. Wanta baay'ee isa dhiphisu tokkotu ture. Nutis baay'ee gorsineen dhiphatiin jenneenii turre.
garuu immoo hin taane. Mana keessatti haati manaa isaaf ijoolleen isaa boqonnaan kennaniif natti fakkaata. Istireesii irraa kan ka'e kunootti deebi'ee du'aaf isa saaxile. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee yaalle. Garuu immoo humna keenya ol ta'e. Egaa kan keessa immoo kanaan waan wal qabatu fanna yaaddessee jennaan dhufe. Kan kun maal isaatu si yaaddeesse? Maalan beeka. Yeroo kana namni dhiphatu jechuun hin danda'amu. Garuu moolaa beeka. Wanti fedhe iyyuu yoo si dhiphise fayyina keenya caalu waan ta'eef itti dhiisi. Lakki anaa namaa wanti tokko illee hin dhiphisu. Nan beeka. Namticha kan saaxile haadha manaaf ijoollee isaa mana tokko keessa wajjin jiraatanidha. Si garuu wanta akka kanaa akkas hin mudanne nan beeka. Hireenis egaa waan si dhiphisu irraa si eegdi malee waan si dhiphisuuf sitti himtu. Eenyu? Hiree immoo? Isi malee waan hin beekne fakkeessini. Tarii akka hin daganneef jedheen malee soo sirriitti hin beeka. Hiree. Egaa kana sitti immoo baadhus jireenya obboleessa keenyaa Waaqaa gaditti harka keenya keessa jira. Kanaafuu hundumti keenya iyyuu waan isa dhiphisu irraa of eeggachuu qabna. Tole. Lakki dhiisi malee. Ana waan ta'u bara. Callisteema waan naaf dhiphattuufi. Maatii koottaan si obboleessi tokkicha ni qabu sidha. Kan hin siin dhiphanne eenyuufan dhiphadhe. Erga jettee haa ta'u. Hireenis waa'ee keenyatti himuuf turte. Maal tureera? Dhugaa hoo? Umriin koo dheeraadha jechuudha. Otoo waa'ee koo haasoftanii hin dhufu. Maalitti himuuf turte? Lakki. Isa amma qo'achuun qaba. Si salphattee si qabsu. Miti akkas ta'a. Hireen salphatti bare. Namichuma seexana kana. Gifti baay'een gadda. Amma beekaatti himuu hin danda'u. Kun waan ta'u ulfaataadha. Yoon itti hime dhiphachuun dhiisu. Kanaaf akkuma Dooktar Eebbaan jedhe yoon itti hime kaansariin isaa deebi'ee itti ka'uu danda'a. Kana jechuun immoo harkuma kootiin obboleessa koof dhabsiisa jechuudha. Afachu. Hiree maallan jechuu keedha? Egaa dhugaa urjii baasii jechuudhaaf obboleessa kee aarsaa godhinaan hin jettu miti? Aarsaa godhi jechuun maal jechuudha? Sitti maan jira? Waan hin fakkaanne maaliif fakkeessitaati? Beekaan nama urjii ajjeese waan ittiin ta'eef waan dhiphatu sitti fakkaata? Waan hin fakkaanne jechuun maal jechuudha? Inni Dooktar Eebbaaf miira akkamii akka inni qabu hin beektu ati? Yoon beekyoo maarree? Tokkoffaa nan amanu. Utuu yaalimmoo? Lammaffaa immoo na amanusi dhugaa kana salphaatti amanii fudhachuu waan hin dandeenyeef dhiphina guddaa keessa gala. Kanaafuu dhugaa jirutu beektu haqxii urjiituu hin bahin obboleessi koo dhiphachuu danda'a jettee yaadduuf taati? Giiftii. Ani rakkoo koo furuudhaaf of jaalladhee rakkina keessa galisiin hin jedhu. Kanaafuu maal godhee naan jechaa jirtare? Dhiphinni obboleessa keetii du'a urjii caala jedhee yaadeen beekuun ture. Dhiphinni isaa waan salphaa miti bara. Dhiphina kana booda dhufuun kaansarii gidiraa meeqa keessa darbee fayyee itti deebisuu ta'a. Kana ta'e arguu koorrammoo du'an filadha. Kanaafuu haqi urjii irra dibamee haafuu jechaa jirta. Ifama Giiftii. Nan gadda. Garuu immoo karaan danda'e hundumaan si bira dhaabbachuufan jira. Ayi Dooktar Eebbaa. Inni seexana qaawwa hunda keenyaa baruudhaan nu to'atedha. Seexanummaa nuti xiqqaata. Waan tokko garuu balleessiteetta. Maal? Sagalee anaan na dhageessiste osoo Inspektar Simboo dhageessistee wayya ture. Yaaleera bara. Garuu immoo ishee dhageessisuudhaaf ragaa qabaachuun qaba. Yeroon jedhu naaf hin milkaa'u yookiin immoo narratti baramuu danda'a. Kaleessa yoo akka tasaa karaa irratti argee eerfoonii godhadheen ture. Waan muuziqaa dhaggeeffadhutti fakkeessitanii. Isheettiin bilbiltu turte? Naaf hin dhufne. Ati immoo yoo ragaa qabaatte si nama na waan naan jetteef akka inni sarkeessitu naaf dhufe. Seenaan ammayyuu mana dabaa jirti? Mandaa kan bira. Maaloo na yaadachiisi.
Amma geejjiba maaliitiin yaada kana keessaa deebitaaf? Har'a immoo deebii mayyuu naaf hin laattu. Ofuma kootiifan deebisaa ofii. Gamme. Dhufteettamoo? Gaban dhageessee. Okeere. Naaf gal. Waa'ee ijoollee kana akkasitti si dhiphisa miti. Qoosaa ta'uu isaati? Qoosaa miti dhugaa kooti. Waan tokko si rakkisu yoo? Maalidha? Qofaa koo ta'uun barbaada. Kanaaf naaf deemii jechaa jirta jechuudha? Na hubatteetti. Yeroon kun yeroon itti keessa koo dhaggeeffadhudha. Gamme. Maaliif dhiifama gaafattu garooti? Maal? Eenyuun? Dhiifama gaafachuu jechuun barmoomuu jechuu miti. Dhiifama gaafachuu jechuun balleesseeraa jechuudha. Akkasitti amma yaadaan baddu maal qaba yoo waan jiru itti himtee dhiifama gaafatte? Maal taate? Hin godhu. Har'a balleessaa isheetiif inni dhiifama gaafadhe taanaan gara fuulduraatti akka barbaadde ta'e balleessaa keettaan dhiifama sin gaafadhaa jechuudha. Akkas jechuu qofa miti. Jaalala keenyaaf nagaa buufnu jechuus ta'uu danda'a. Ila gammee. Maaloo nan gorsi? Ani qofaa koo ta'uun barbaada. Kanaafuu dhiifama waliin yoon si rakkisuu baadhee maal amma naaf deema. Tole siifan deema. Garuu gammee waan tokko hin irraanfatin. Har'a qophaa koo ta'uun barbaada kan jette kun boor immoo ishee irraanfachuudhaaf yaalaan jira jechuun kennuudha. Haalonni ulfaachuu danda'u. Ila maalseeti. Waan fe'e yoo ta'e rakkoon furmaataan malee rakkoodhaan hin hiikamu. Kanaafuu yoo na barbaadde naa bilbiluu dandeessa. Nagaatti. Noori. Dolabbo. Dubba kana soosama kana qabatteetta. Maalan godha jetteeti? Waa'ee maaliiti immoo? Waa'ee akkaaf qorannooti. Haa? Erga yoomees? Abboo ishee yaadeera. Eenyu? Inumaa iyyuu ishee osoo hin taane isaan otoo hin jedheen abboo. Eenyuun isaan? Garuu natti hin kolfitu miti. Sitti hin kolfu. Inspektar Simboo seenaa. Maal? Sitti hin kolfu naan jettee turte? Poolisiis yakkamtuu saal tokko yaaderoo naan jettu maalaa godhan? Yakkamtuu? Jechuun shakkamtuu. Amma yoo dandeesse qoosaa kee dhiisiitii na gorsi. Maal godheensi gargaaraani? Ishee hiitees ishee hidhamtees wal qixa yaadanaan jechaa jirta bari. Inspektar Simboo yeroon dabarsee gabaabaa ta'us walitti dhufeenya gaarii akka qabnu beekta miti. Tole seenaa hoo? Kan ishee garuu seenaa haa ta'u, ishee keessatti nurjii argee haa ta'u, wanti naaf galaa jiru tokko illee hin jiru. Onneen kun lamman isaanii gidduutti mankaraaraa jirti. Afaju. Mana dabaa deemtee gaafatteetta? Oo. Edaan talli immoo laarjikii dhiiraa qabdi. Qostee duuteetta. Egaa mana murtiittis gaafa dhiyaattu abbaan seeraas dur bahedhanii. Ishees immoo gaafa argite akka yaadne ka. Bakka deemtu qabda yoo ta'e narraa deemi malu. Ishee kaatee naan harka hiites ishee hidhamtes wal qixa yaade naan jedha. Tokkotti murteessi.
Na dhageessaa? Tasumayyuu kana gochuu hin danda'u. Maaliif? Amma callisiitii waajjira koo gadhiisiin haa ba'u. Kanuma naa'umsi barsiisaa irraa eegamu kanumadha. Ati natti mika. Kottuutii ati akkamitti akkan barsiisuu qabu akkamitti akkan gaggeessuu danda'u ati natti mika. Maaliifan sittiin himu? Ati barsiisaa godhamti? Kana laali. Maalidha? Ragaan barsiisaa ta'e ittiin qacaramee fi gara daayirektarummaatti ittiin guddadhe. Maaliin godhare? Hojii koo akkamitti hojjechuu kan qabnetti maa jirta miti? Akkuma keetiin job descriptionii koos sirreessinatti agarsiisi. Sana booda immoo bakka hojii jijjiirraati akkamitti akkan ajajuu qabu akkamitti akkan hojjechuu qabu ati natti agarsiisi. Karaa naaf kenni. Akkasii wayyuu? Dhiifama. Ga'een barsiisaa barsiisuu malee adabuu waan natti hin fakkaanneefidha. Barataa guddis badii akka gumii kanaaf adaba kennuufi warra kaaniifis akka barnoota ta'uttis adabuun dirqama barsiisaati. Of sobuuf yoo hin taane malee barsiisuuf adabaa jirta osoo hin taane haaloodhaaf akka adabaa jirtu beekamaadha. Barsiisaatti achii ol akkasitti haasa'uun siis ta'e nama kan akka adabsiisuu danda'u sirriitti beektaa? Kun waan haaraadha. Inumaayyuu ati amma ati nu barsiiste caalaa amma ati nu adabdeetu caala bara. Hiree seera kee eeggadhu. Lubbuu ishee amaaruuti. Atis barsiistuu urjiinis waluma qixa barsiisaa jedhamtu turtan miti? Yoosiif galeef baay'ee nama qaanessi taati. Maal jette waan nama qaanessi ta'a? Anatu nama qaanessaa? Na dhageessaa? Inumaayyuu ani maatii gaariidhaaf nama safuu beekurraa waan hin dhaladhee guddadheef malee siif jecha kanaan oliitu mala ture. Jecha kee kanaaf gatii sin kaffalchiisu taanaan ani barsiisaa biqilaa miti. Kan ammoo godheen sitti agarsiisa. In argita dhiyootti. Adabbii barreessaa jirta taanaan booda dooga'ee dhaquun dagati. Yeroo ati asitti aangoo kee agarsiisuuf jecha kana barreessitu gumiin manaatti abdii kutatee of ajjeesaa jira. Ati hin qaanoftu booda awwaalcha isaarra deemtee boossa ta'a. Gumii banii maaloo banii jedhama harta miti? Barsiisaa biqilaan dhiifama siif godheera kunoo as jira. Eeyyaan gumii siifis obboleessa keetiifis dhiifama godheera. Bani maaloo? Gumii banii jedhama harta bara. Waan hin taane ofirratti murteessiniiti bani. Gumiin dhageessu maaloo daraa waan qabani. Maal? Gumii maalidha? Gumii! Jala tura. Ani badee. Gumi. Malu barsiisa. Deemee ambulaansii yookaan konkolaataa wayinuu kana dhukkatu malu. Tole. Qonna amma deeme. Habuu callisiisiisi. Deebiiruu danda'a bara. Maalirra dhiigni amma kana? Achi ilaali kun. Vintuu ergannoo kee baay'ee tureera. Bilbila naaf kaasaan jiran deemii laadaa barbaadee dhufu Maaliif dhuftee barsiisaa? Deebii fidii kottu maalu? tole. Waan du'a oolu isinitti fakkaata? Uumaan ta'u Ibsa kennuu dhiisii deemee maalu? Dhiiga dhangala'aa barsiisa maalu? deemii laadaa barbaadee dhufu. Maal goona hospitaala siisin waliin hin deema yoo nuun jedhu? Ani beekoo karoora isaa dhaqti waan inni yaade nutti hima. Isaaf rakkoon tokko iyyuu hin jiru. Hiriyaan koo dooktariin tokko jira isa bukkee geessan.
isatti meera waan hundumaayyuu. Akkuma achi seensisneen booddee kan keenya bakkeetti baana gadi. Barisaan biqilaanan ture yoo jedhe illee ciisee akka yaalamuuf doktarichatti meera. Sana booda guyyaa tokko lama booda hin fooyya'u. Gurmuu kun tokkoffaadha. Yaada ajaa'ibaati bara. Jaallateeti waan ofiisaa balleessu fi masaa sirreessu. Amma malee natti araarame maaloo dhiifama siif godheeraa naan jedhe. Baguma kun milkaa'e malee anaan sin dhaga'u naan jedhee ture bara. Dhugaa jettaa jira? Dhugaa aniyyuu jecha tokko tokkotti hin jennaan na adabuuf. Wayyoo gumii duusaati. Abshir gumii maaloo jabaadha fuula fudhadhu si gargaara tole. Konkolaataan ala dhaabatee jira. Fuunee adeemu. Doktari maal siin jedhe? Hordoffii kee addaan hin qotiin malee rakkoon qabu homaa tokko iyyuu hin taatu naan jedheera. Maal taataniiti jira? Otoo daftanii dhufuudhaa baattaniiti dhiigi baay'ee gatii dhangala'ee fi lubbuudhaan darbuu iyyuu hin danda'a ture nuun jedhanii bara. Wayyoo. Waaquma na baase malee gaabbii umurii guutuu keessa na galchitee oolte bara. Raatuun kun anaanis obboleessa malee na hambisee ture bara. Gumii maalati waan akkasii goota? Ati nama guddaa miti? Ani barnoota koon alatti jireenya biraa waan yaaduun qabu. Isinis kana boodan barattu yeroo naan jettan abdiin kutadde. Barnootaaf jetteem? Yaalleesi. Dhagaa. Tole. Si waa'een barnootaa yoomsii galeeti. Namoonni maalummaan barnootaa galeef akkasitti dabarsanii ofii isaanii kennu. Ati callisiiti sibiila dhiibi. Sibiila dhiibuun kee balbala dhiiftee cabsuu qofaan malee waan si fayyadeef hin qabu. Jedhamu deema barnoota keessanitti deebi'a. Tole baay'ee galatoomaa. Guddaa galatoomaati jira. Lammaffaatti hin deebi'u. Ahaa qaxalee koo. Lammaffaa naa deebi'u yaaddeettaayyuu ammas. Lekki gonkumaati jira. Inni narraa hojjedhu yoo jedhayyuu antasumaa tole hin jedhuuf. Miti. Amma ka'aatii narraa deema. Tole guddaa galatoomaati jira. Gumii. Mootichar. Yoo sitti fooyya'uu baate boqonnaa fudhadhu. Rakkoon qabu kilaasii seenuu naaf fooyya'ati jira. Amma ammaattis barnoonni darbee waan jiruuf yeroo dabalataa gubuun barbaadu. Amma ammaatti kan si darbe rakkoo mataa keetiitiin malee rakkoo biqilaatiin? Lekki akkasiin jenne. Akkasis jechuu barbaadee turte? Amma ka'aatii narraa gadi ba'a. Tole. Tole. Torbaan dhufu irra deebiseen qormaata sitti sin qora. Lamaan keessa. Kanaaf? Kanaaf isa hatta isii qabu? Lekki rakkoon qabu. Tole galatooma. Oosiiwwan kun eenyu daatti galchuudhaaf turtan? Dura seeraan godhattanii amma nama gaabbii sammuu jala galchuudhaaf kaattan ofii keessan irratti hin hojjettanii dhagaawwan kun sababa namatti taati. Garuu namichi kun nama akkamiiti? Haala akkasii keessatti illee hin eekkaman? Inni eekkamu taanaa waan jiraatu ittiin fakkaatu bara. Waan si ajaa'ibu eekkamsuu soorota godhateera bara. Yeroo inni gumeedhee sitti siqu nurratti bareechedhee iddoo lixuun dhabe baay'een sodaadhe bara. Ani hoo nurratti bareera yoomillee dhiifama nuuf hin godhu jechaan ture bara. Waaqayyo ulfaatu. Anis akka namaa kana booddee rafeen bulaseera. Waan na goote immoo waan hunda gadhiisitti hin fakkaate. Egaa immoo gaa jalqabde. Sababa kootti ari'amtee sababa kootti immoo barnootatti deebiteetti. Kana caalaa maal godhu? Maaloo kana booddee na dhiisi maaloo. Ija kee ilaaluutu siqiquu kiiloo meeqan qannase bara. Nagartuu huqqadhee. Garuu kan dhiifama sii godhuuf wanta tokko naaf gochuu qabda. Ahaa mana barnootaatti deebii jedhamte miti. Kana caalaa maal siif godhu? Wanta kana naaf goota. Dhimma kana faana wanta wal qabatudha bara. Na qo'achiisii akkanaan hin jenne. Miti. Ati immoo maal na qo'achiifta? Utuu siif galeera ta'ee barsiisaa biqilaan dhagaasiin jedheera bara. Bagan dhagaa ta'e. Amma maal godhinaan jette? Ila viintoon kan kooti. Viintoo maali? Aboo badasiti. Dhiiga koo bakka buusuun qaban siin jedhe. Dhugaa moo yeroo akkasitti na ilaaltan barsiisaa biqilaan sitti fakkaadhe moo? Otoo argite seenaa yakkaa baay'ee nama ajaa'ibudha. Seenaa yakkaa kan nama inspektara ittiin durba. Eeyyeen ka garuu maqaan isheen inspektar Simboo miti. Ishee yakkamtu hoo? Isheenis durba garuu maqaan ishee immoo seenaa miti.
Kanaaf natti tola jettuure. Malee yoo kitaabichi seenaa isaa kana ta'ee miti. Seenaan isaallee. Mucaan kun maal taateetu? Eeyyudha. Hiree. Hiree? Maal isin jette? Galgala dhimma cimaa kan si barbaadan haasofnanaa jetti. Engaddas immoo waan ta'eef sitti matoo shannaan jettuun gidduu taasaa keetti goree dagadhu. Mucaa kana maaltu mudate laata? Egaa galgala sitti miti. Galgala yoo geesse sitti miti. Wayyuu maaloo baga milkaa'eef barnootatti deebi'ee? Iyyee anas natti tole. Qormaata isaanii akkam godhe? Torban tokko booda qoramtutti hin jedhe. Kam namatti tolaa maaloo? Akkam jirtu? Maal dhanne harka kee duuba? Homaa miti. Maalidha nutti agarsiisi? Homaa miti. Isinitti agarsiisu jechuun danda'u? Siifi bareeddu qabu. Maaliif naaf kennite? Maal akkanaan hin jedhu? Keessa kootu kenniif naan jedhee siifan kenna. Maaloo akkam bareeda. Homaan taane giftii koo baga gammadde. Abaaboo baay'ee namatti tola. Yaa waaqa koo amma maal jedheen beekaatti dooktarii abbaan nama ajjeese jedheetti maa. Hiree! Maali mana baqatte? Mana dooktarii abbaa dabalte. Natti hin siqin. Ati nama lubbuu namaa baasteedha. Natti hin siqin. Nama lubbuu namaa baasee? Iyyee harka keetiin lubbuu namaa baaste. Natti hin siqin. Ani garuu amma nirraa obboleessa keetii ta'e qofaatti hin beeku. Obboleessi koo beekan nama afaan keetiin waamamu miti. Ati yakkamaa dhiiga namaan taphateedha. Dhugaa moo? Kan biraa kana fe'u hin jiru? Isaa innatti galgalan sitti maayiteenyitu. Galgala? Akkamitti barte? Simbirrootu natti. Natti hin siqin. U'uu jedhee iyyee si salphisa. Akka calliftuu karaa biraa sitti meen ture. Ati garuu callisuu hin dandeenye. Obboleessa keetti muudhaaf jetta. Kaansarii isaatti kaasuudhaaf. Inni seenaatuu fi keenumteedha. Ani kana nitti meef natti hin siqin achuma dhaabbadhu. Beekaa jechuun obboleessa kooti. Obboleessa kootiitti kan hin siqnee yoo ittan siqa. Dhiibba nini akka natti siqnis hin jedhu. Cufi. Callis jennaan callisuu didda. Ati garuu dhiira ta'uudhaaf dhiira si taphachiisa. Asitti lubbuun kee baduudhaaf jira. Gadhiisi na ajjeesuufi. Namoonni tokko waan du'uu qabaniif du'u. Warri kaan immoo waan dhagahuu qaban dhagaa yoo jedhanii dhagahuu didanidha. Na dhukkubsaa jirta. Ati isaan keessaa isa lammaffaarra jirta. Afuura baafachuun dadhabaa jira. Waan dhagahuu qabne dhageesseetta. Waan baruu hin qabnes barteetta. Kanaafuu reen akka adda. Nageenya icciitii kootiitiif jecha du'uu qabda. Doktara. Kanatti fakkaatutti hojii yaaddeetta. Dhaqiitii waan dhageesseef waan argitetti. Nagaatti bareedu.